Harka fuudhee jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa jirtu baga nagaan jiraattan akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattan dhugaa wanta hedduu nama gammachiisu jechuudha baay'ee tokko nama gammachiisa baga gammaddee doktor naafyaad keenya horaa bulaa ammallee isiniin jenna dhugaa nagaadhaan dhalatee nagaan nuufaa guddatu ilma yoo ta'e ilma biyya bulchu haa ta'u intala yoo taate immoo akkuma gahee intalaatitti jechuudha. Barattee bakka guddaa akka geessu nama haadha ofii gargaaru nama abbaa ofii mataa ol qabu isiniif haa taatu isiniif haa guddatu kan dhalatee isiniif haa guddatu karaarra jira dhugaatti baay'ee des nama jedha baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa asirratti wanti an jechuu barbaadu namoota tokko namoota inaafantu jira namoota bultii namaa jeequuf wantoota garaagaraa haasa'antu jira. Yaa doktorri keenya immoo beekadha wantoota akkasii saniin dhaggeeffatan nan beeka akka wantoonni akkasii sun isaaniif hin taane garuutu jechuudha warroonni waa'ee keessan iyyuu hin beekne waa'ee namaa haasa'inaa ani kanan isiniin jechuu barbaada yeroo tokko waa'ee keenya osoo hin beekin waa'ee namaa haasofna baga gammadde congratulation kan dhalatee guddatu siif haa ta'u jechuu ni qabdu moo hangamittuu akkana goote hangamittuu akkas taate hangamittuu akkana taate dura maaliyyoo akkasii jechuun isinirra hin jiru yeroo barbaade haa ta'u jechuudha kennaa waaqayyo yeruma waan ni barbaadetti namaaf kennama malee yeroo namni barbaadetti miti kennaa waaqayyo immoo baay'eetti guddaadha dhugumatti jechuudha kanaayyuu kan eebbifametu argaa waaqayyoon kan dhalatee guddatu isiniif haa kennu. Amma argitanii kan borusi har'a itti gammaddanii borus immoo itti gammaddan deessanii haammattanii guddifattanii irrattuu daddabaltanii hortanii baay'istanii nama akkasii isin haa taasisu doktor naafyaad keenya dhugaa dubbachuu fi nama iddoo olaanaa nama jechuun nama gargaaruudhaanis beekamu wantoota fayyaa garaagaraatis kan nuuf dabarsan akka Oromoo tokkootitti jechuudha nama beekamaadha nama cimaadha haati manaasatis egaa haati manaasatis baay'ee nama cimtuudha kabajamtuudha egaa waaqayyoon firee gaarii isiniif haa kennu kan immooyyuu garaa keessatti isin argisiisee gara biyya lafaa kanattis dhufee wantoota gaggaarii wantoota gaggaarii akka barsiistanii karaa gaarii irratti guddistan abdii guddaa qabna egaa kuwwan immoo lash jedha inni naafina hin guggubatinaa jechuudha keessattuu warroonni mana madaamii jiru kun jechuudha waanuma xiqqoo isuudhaaf deemna keenyayyuu osoo hin beekin keenyayyuu namni nu haasa'u otoo hin jiraatin kan nama haasa'u warreen nu jira jechuudha mee ragaa jedhaa warroonni akkasii sun maalumatti isin dhibe jireenya namaa keessa maa buutu gosh hin jettanii maali yoo gosh jettan ililli yoo jettaniif maal ta'a Gaheerumte hangana akkamitti hin jedhamu kaa hojii waaqayyooti dinqiidha hojii waaqayyo akkamitti jedhamuun namarraa hin barbaachisu jechuudha sababni isaa egaa isheen akkuma heerumteen bakka takka hin deemne dhala of dhorkuuf hin deemne nan tura jettee hin yaanne egaa dahuu waan barbaadduuf dhala argachuu waan barbaadduuf waaqayyoon immoo akkasumatti badhaasee isinoo maaltu sin galche hojii rabbii keessa maalixxu hojii rabbii keessa lixina warroon hojii rabbii keessa lixan isin irraa gaafatama garuuti hojii waaqaa keessa lixina yeroo tokko hojii waaqaa keessa lixnee keessaa bahutti nu dhiba jechuudha warra teessee akkas jammarte isinoo qulqulloota namatti quban qabinaa qubatti yoon tokko quba namatti tokko qabdan afur immoo garam akka deebu hundumti keessanuu hin beektu jechuudha warreen quba namatti qabuun beekamtan afur garam akka garagalu hin beektu jechuudha yeroo quba namatti qabdassan gaati quba tokko san namatti qabuu laalte malee qubni tokkichi qubni afran sun garam akka garagalu hin hubanne jechuudha kanaaf otoo hubatiin hin murteessina otoo hubatiinis immooyyuu inaasa'ina goshii kuni badhaasa rabbiiti baga siin ga'e jechuun qabdu congratulation baga gammaddan ammallee akkanumatti gammadaa jiraadha horaa bulaa baay'adha akkanumatti kanuma caala horaa sanyiin keessa yaa baay'atu eebbisaa micayyoo warreenni micayyoo tana tiktookii fi gamanatti maxxasitanii jechuudha ishee warratti jammarte ishee maaliyyoodha isheen akkasiyyoodha jettan eebbisaa micayyoo
eebbisaa. Kan deessee harkatti haammattee guddifattee irrattuyyuu dabaltu siif haa ta'u jedha eebbisaa. Hin miqqaninaa. Isiniin jechuun barbaada. Warreen immoo hordoftoota koo taatan na of kolchaayi. Miira keessan galinatti fakkaata dhugumatti hedduu nama gammachiisa. Horaa bulaa deebana.